Oromoodhaan wanni barbaachisaa sadarkaa tokko irratti barnoota ta'uudha. Sabni Oromoo baratu qaba. Teekinooloojii irratti galuu qaba. Nama baratee biyyasaa hoogganaa ergaan jiru akka mootummaatti barnoota tokko irratti. Inni lammaffaan diinagdee hin jiru waa sabni kun. Amma siyaasaan biyya qaban wanni nu wasamma saba kana diinagdee yaa cimsu. Diinagdee kana keessatti namoota qopheessee inni naggatu Oromoon naggatu. Saduuta isaa sadiin tokkoffaa ta'uu qaba. Inni gochuus qotee bulaa addunyaa ta'uu qaba. Inni baratus barnootaan sadarkaa ba'uu qaba. Oromoon kana hubatee deemuu qaba. Diinagdee iddoo qabatee waggaa sadeen dabre kana osoo eegumsa ta'uu baatee har'aas hin jiru. Amma akka mootummaatti haroorri gara fuuldura jiru. Raamni hidhamee fooniin diimaa jiran ga'u itti misoomuudhaaf mootummaan karooratti qabatee deemaa jira. Inni kun kan ogeeyyiinis qoratamee dhufu kan namni hidhamee yoo xiqqaate miliyoona 400 fi miliyoona 80 arti naachaa yookaan kan bareedu misoomuudhaaf qophiin xumuramee jira. Akkasuma jidduu keessatti mootummaan karoora qabaa. Mootummaan akka gaafa duraa sirni duraanitti qotee bulaa jiddu gala godhatee dhalchee taa'u osoo hin ta'in kun qabatamaadhaan biyya keessa galee saba kana hiyyummaa jalaa baasuu bal'isanii guyyaa dalagaati jira. Kanaaf barnoota irratti yoo ilaaltan aanaan goloota akka horsiisee bulaa keessaa sadarkaa tokkoffaarra jira. Ijoolleen goloota ijoollee sammuu qabdu ilmaan jajjabaa waan qabnuuf abbootiin keenya ilmaan keessan horsiiftanii du'atu qabdu jechuudha. Baratu jedhamu maalirra jirani. Baruu dabre immoo akka horsiisee bulaatti tokkoffaa akka gootina keenyatti immoo sadaffaa jechuudha. Qabdiin ijoolleen teenya galmeessu. Nuti tattaaffii hirmaannaa uummataatiin mana kanatti ijaarreen yoo xiqqaate ijoollee 200 isa galatu jira. Sadarkaa aanaatti tokkoffaa fi lammaffaa warreen ba'an dorgomsiifnee barsiisotaas wal dorgomsiifnee asitti nama 200 baratu jira. Kanaaf wanni guddaan barnoota. Inni sadaffaan sirna ofii dhiifachuu jechuudha mootummaa fi dhiifachuudha mootummaan kiyya jennee qaama guutuudhaan cinaa dhaabbachuu qabna. Akkuma amma turan nageenya biyyaa gochuudhaaf humna biyya gabbana manaa deebisuudhaaf dhuunfaa kana dha'uudhaaf dargaggeessi baay'ee hiriirsee jira. Akkasuma diinagdeenis maallaqaanis beeyladaanis bira dhaabbannee biyya kanuu humna ta'uudhaan isa guluudhaattis inni kun uummanni keenyaaf galata guddaadha qaba. Kanaaf ergaan xiyyeennii guddaan kana inni kun akka magaalaa burqaatti wanti ni har'aa asirratti isin dabarsuu barbaadu magaalaan nuti akka golootaatti qabnu magaalaa burqaati. Magaalaan burqaadhaa uummata golootaatiif akka magaalaa Finfinneeti. Garuu magaalaan keenya kallattii hin qabanne haala hamaa keessa jira. Magaalaa jechuun iddoo bareedduu miidhagduu jireenya namaatiif mijjootuu taatee magaalaa jechuun magaalaa araddaa kanarra fooyyee ta'uu qabu. Qulqullinni fi eegamuu qabu. Qulqullina waliin tumsinee waliin eeguu qabu. Muka dhaabnee magariisa godhuu qabnaa jechuudha. Namni nu jalatti as hin jiru. Roobni gaarree mul'ataa kun gootinni gaarree mul'ataa kun mirkanaa'u ta'e goostootaadha magaalaa guututti gootina gaara mul'ataadhaati kan jiru qabna. Isa kana qabatanii qulqullina tuulu keessaa laafi aayilaandii ta'e kun magaalaa irra dhabamsiisuu qabnaa jechuudha. Magaalaa namni bibbireedhaan nu keessa jiru. Kan uummanni biyya kun keessa jiru magaalaa nu fakkaate. Magaalaa kana fakkeessuu qabna. Kanaaf iddoon daandiin adda addaa kun iddoo islaamaa muslimaa fi shikaala yookaan kan madaabaraa biyyatti guutatee dhufuu qaban amma galaanni fuulee jira. Hanga bulchiinsi magaalaa hojjetuudhaaf itti qophaa'utti